Jabaadhaa. Jirra. Sagaleen kiyya jira shoddeetiya. Baaburee Baabura yaadu. baaburee yaada bahu. Irraa Dhugaa rabbii bu'aan dubbachuudhaaf No, jecha shigutiif kennaa dhifama. Baaboo si dura jirti dhifama carraa naaf kennaa please. isinirraa bu'aan Shiguti. shaalla. Dhuguutii dubbatu. Ibsi adeemu hedaati. bu Kana tolee jira. ishii dubbadhu ishii muze. Shoddeetiya waan jiru WhatsApp irraa wajji dubbannaa kalaas ati jabaadhuuti abshirii hojii jirra. Inshallah. Sagalee sii qabaa waan jirtu natis sagalee naa qabiiti inshallah uummata akka yaadin jabaadhuu biroo kiyya. Si yaachisini Oromoo sagalee hedduu sii ta'aa jirti namni si bira dhaabbachaa jira ittiin gaddini waan dalagdetti of cimsi mala ishee. Tolee. Abshiiraan obboleessi kee si waliin jira aga dhumaatitti si waliin jira abshiiraan deeggaraa keeti uummata akka yaadin jabaadhu. Inshallah. Galatoomii ati jabaadhu bira dhaabadhu. Baaburee yaada ta'e uummata kanaan An dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jecha goota jaarraa kanaa keessaa jechaadha. Ka dhugaa wallahi gurbaa kana hedduun dinqisiifadhaan. Wallahi nama jajjabeeffamuu qabu malee nama hoolonni jechaadha siigalee warri goommana osoo harree hirra nyaatu gabaa oolee galu siigalee koomantii jalatti waan hin taane jedhee deebii namoota akkasiisaniin deebisin. Warra boottii kokkeen gahee deemu jechaadha siigalee. Ati dhugaa rabbii dubbachuuf jecha wallahi hedduun si dinqisiifadheen bakka natti tolta bakka akkanuma siigalee. Sa'a kana keessatti eenyummaanu barra jaartii ufiiti miti barra Muhammadoon boottii jirbaan gahee jechaadha. Abu Mazraan kun itti guutee jalaa baqata. Ati itti guutee jalaa hin baqanne ogummaa keetiif fayyadamtee beekumsa rabbiin sii kennetti fayyadamtee siigalee jaartii kan kee deessifatte rabbii kan kee gargaarsifattee jechaadha. Kanaaf warra hooleyyii jechaadha siigalee warra hooleyyii komantiitii fi namoota suuraa kan kee maxxansaniif gabbaatee deebiin kenni. Warra osoo goommana harree irratti maaxaru gabaa ooree garu. Alaatullah aleeka wallaahi billahi. hin beeksisaa Ati goota jaarraa kanaati. warra kaanii fi bara hattuu fi maaliyyuu bara kan kan beektaa amma mucaan kun dhugaa dubbatu dhugaa dubbatu nama akkam akka ta'e akkan laalee beeka siigalee. Baabure. Inni walitti siigalee nama gaarii. Dubbadhu. Iskoo. Yala warri as jala deemee waa arrabsuu fi ittiin laallatiin akkuma isin jenne obboleessa kiyya. Warri as jala deemu warra agartee naftanyaan afaanii ficaan beera akkasitti komantii waan hin taane arrabsa waa arrabsa agartee warra kiniina tataqqamu. Kunneen dayyuu Wallahi deebiin deebisii. Naannasitti maati baabure. Kunneen warra walgee istireesii fixeensii galee siinaa gandaa keessaa bahee bara hojii keessaa bahee sigalee miti waan ta'u dhabee gubateetti sigalee firaasha lafa ana likkitti uummata kana sigalee mi warra akkasiisanii kunneen Ani sagantaa waliin qaba guruppii irraa jechuun boorii xiqqoo yaadan hin qabu. Wallaahi mucaan kun yoo akka itti ilaalu maaliif namni kun yoo achi ilaalee nama wanna jedha malee asirra haasa'uu qofa osoo hin taane waan gargaaramuu qabu yoo jiraate garee wayii uumaati wallaahi bira dhaabbanna maaliifu jennaani sa'a kana inni haadhaaf abbaa ta'e intala ofii biratti finna ofii bira akka hidhamee taa'uunu wallaahi baay'ee nama marara jechuudha. Innaa uummanni kun amma isaa ammaa kana mucaa kan achi dhiibaa jira malee wanti ofitti qaba wayiiti tokkos hin jiru maaliifi akka inni har'a daa'ima kan deettuu kana bira. Zim jettee akkana wanni hin jedhin wallahi siidaa si ijaarsisuu qabna ayiteennee si ijaarsifna. Waraab mucaan awwalumaa moodii qaba ijoollee moodii qabdi shaamina akkanumatti ilaalte sii gala malee. Wallahi billahi araadaadha. In beeysa warabbal kaaba zim jettee akkana yaaki dalbasuu marti wanni. No. Dhageetta bori sila araadaan ta'in akka kaanilee Muhammadoo gowwaa re'ee tiksitu san dhiitee mucoo ulfa qabdu sana ala gad darbaa ture. Sunniin baru kunniin homaa beeku barbaadu girgiddaa mana akka girgiddaa mana. Akkas godhuu dhabeef amma itti duulaa jirani sii galee. Shamarreen Wallahi akkas godhuu dhabeef. No, shamarreen waan agartee kiniini nyaachisanii diqaalaa baasanii darban sana agartee baabure Keessaa baabdii bar keessaa ilmoo keessaa baasanii bar. talakkuu wajjin akkasirraa saggatan. Waraa ta'amma Akkas gatuu dhabeefi bar. ta'amma jala deemtee waa darbattu tun jecha babbadaa darbattu tun
Ite akkaataa akka dhungachuu akkaataa wal quunnamtii saalaa isii waliin Herre gode. Wada dee zoor. dhaabbadhu no an example like you are my brother sadiif example si godha ijoollee biraa Ashii jiru fudhatama. fura akka feetu. Dhiironni keenya jaartii lama sadii deemtee fuudhuurraa jaartii takka akkamitti akka gammachiiftu okay baradhu okay Kondomii bitatanii no jaartii qabaattee no atummaan deemtee በኋላ no dhaabbadhu please excuse qosiin amma barmoota irra jira dhifamoo ani yoo na gaafatan halalan haasaa dantaan qabu wallahi dubartiin keenya as jala dhuftee hin kolfiin jaarsi kan kee bar rakkadhee jedhee nu bira dhufee himata miila kee bari jennaan afaan isii bantii jedhe itti fufa ajandaa irra bahuun barbaadu Alchigil bila sebenarnya wallahi billah. wallahi dubartiin keenya baradhaa jaarsi kan kee akka fedhee positionaa si godhaa jedhe shaawara keessa soofaarra okay jedhiin because horruu kee maal jedhama hadisatti isintu beekaa wanna kana kanaaf jaartii halaala kataatee Bakki hadisa daddabdirreen. dhaabbadhu ka bakka jaarsi kan kee deemee haraama dalagurraa atummaan inni akka fedhee si haa godhu jechuudha kun halaala rabbiin hin beekaa atummaan dhuftee nuti himin nuti hin beenu jechuudha akkasitti haaqa wal eegaa wal gammachiisaa ka jira muuvii ilaalaa please guugilii godhaa intarneeta ilaalaa hin baratan jechuudha galatuma. Muuvirra maal baratan wabo maal jetteyyuu? Ammaan callaa hin haasa'u carraa manaaf kennaa please. Isku mana kiyyoota dhuftu gaaffii kana galatuma. Mee doktara taanee bisnu doktar maal jetta mee namni afduraaf ammaan booda shamarri ulfooftan jaarsi ka agartee jaarsi bichaan biratti argamu maal godhuu qaba jetta? Shamarri ulfaanii jaarsi qofti biratti argamu akkasuma bakka nama ogummaa waan kanaa hin qabnetti argamtu jechuudha. Wanni isaan gochuu qaban carraan isaan gochuu qaban jechuudha akkuma lubbuu isaanii itti baraaranii fi itti dahuu danda'an jechuudha. Maal anaan fakkeenyaaf akka kiyyatti an ofitti amanamummaa ogummaa kamiyyuu tahee jennaan ogummaa kamirratti yoo ani ofitti amanamummaa qaba waan tokko yeroo tokko qofa ijaallaalee akka wanni sunnaaf galu akka waan san danda'u akka hubadhu jechuudha. Namni keessa ofitti yoo amanee jedhee waan kamiyyuu taasisuu hin danda'a. Dirqama isin manatti akkas godhi deessisii osoo hin taane namni tokko ofitti amanamummaa yoo qabaate ogummaa yoo qabaate bakka silaa barnoota muuxannoo irraa fudhachuu danda'u namoota gurguddaa jechuudha akka aadaatti dura maaliif mana hakimatti dirqama mana hakimatti da'umsaa miti jechuudha mana hakimatti teknooloojii mana hakimatti da'umsaa kun amma dhufe malee hin jiru an akka mataa kiyyatti mana keessa daladhe eewwa mana hakimaa keessatti miti ka daladhe jechuudha. Duraan inumayyuu biyya keenya keessatti mana hakimatti dubartii cimtuu jechuudha. Dubartii dhuguma dahumsa ciniinnuu sanirratti dhuguma maruma ijji baachifte fuudhanii mana hakimaa geessanii amma namni kalaasii haala saayinsii kana faana mana hakimatti dahumsa kana eegale malee dirqamaa miti jechuudha. Warra immoo akkuma amma iskuun jedhe kana doktora waan kaarratti maal jettaaf ummataanii dubartii abbaa manaa ishii qofa wajjin kophaa jiru waan kana yaalii taasisi gaafa waan kana yaalii taasiftu garuu kana qofa irratti yaalii taasisiin jechuun barbaanna akka silaa qaama silaa yoo yeroo sanitti hin dandeenye yeroo sanitti jechuudha emerjensii ta'ee si dhaqqabuu danda'u wahii tokko qopheeffadhu lakkoofsa mootummaallee maan taane warra biyya arabaa jirtan jechuudha. Eewa lubbuun isii darburra harka kennattee mootummaan sun fuudhee deessisuu wayya. Kanaafuyyuu dura ofii keessanii cheek irratti godha. Siifi sirratuu danda'a wanni sun jedhee yaada jechuudha. Yoo ammoo siin sirratin harka kennachiifte jechuudha carraan qabdu kanuma. Kanuma ayyaannan kanarratti jechuudha. Yaa kada'umsaa qofaa miti siigalee miti waa baay'ee jira akkuma woboonuu dubbatte siigalee achuma irratti fokkos gochuun siigalee waa baay'ee irratti yaalii godhuu danda'an akkaataa siigalee wanna mara dubartiin teennallee
isayyuu dhahuun qaanye jedhan waan saniyyuu dubbatuun qaanye jedhan akkas ta'uun qaanye jedhan umrii isaanii guutuu haga namni wal fuudhanii waliin dabarsan guutuu wama tokko iyyuu osoo hin dabarsin waa'ee jaalalaa tokko osoo hin argin keessummaa walii ta'anii wal bira darba jechuudha uummanni kenna jaarsaaf jaartii nama yeroo baay'ee keessummaa ta'anii wal bira darban halkan ifaanii dhaamsanii waliin arganii qaama waliyyuu hin argu jechuudha uummanni. Wallahi doktor ammoo kanarratti ganaa viidiyoo baay'ee dalagaa kallattii isinarraa jaalattaniin akka isin silaa itti viidiyoon sun itti hubattaniin ammoo akka isin jaalattan yeroo isin jedhu guutuutti akka isin barbaaddan isinii godhaa miti. Garuu illee akka barbaade guutuutti godhaa miti. Jiddu galeessa keenyatti taasifnee viidiyoo san isinii dalagee viidiyoo baay'ee isinii dalagee isinii fiduu irratti waadaanan seenaa nan hojjedhaa. Warri ammoo waan qaanyii fi kun safuudha kana safuu akkas godhee maali akkas godhee safuu waan taa'ame tokko illee hin jiru. Waan taa'ame tokko illee safuu hin jiru. Qaama saalaa gad mul'isee isinitti gad hin mul'ifne. Dhugaa isinitti qaama saalaa gad hin mul'anne wanni agartan tokko illee hin jiru. Hinuma jechuudha. Deebiin kiyya kanuma jechuudha gabaabseetuma bal'isee osoo hin ta'in siin jechuu barbaadeeti waboo. Yaa ulfaadhu ati lamaannyuu bakka macaallee of gootanii amma irraa dhaabadhaati. Qaata gaafii gaafannaa namni illee baay'ee sesseenee gaafatee jira. Doktor bishaan of biraa qabaachuu qabda. Gizee akkana laayivii seentullee namni agartee nama cinqa. Bishaan wayii dhudhugaa. Doktor dubbii qaqqabbaneessa. Warri waa barattanillee barattanii kan hin baranne silaa waan barattanii isin duraan Oromoon hin barattu nama barumsa takkitti qabu keessaa folloqee ba'u mara gadha'uu fi mataa takka takkan jirti beeta biraandiin ka waa akkas waa hubattu si galee miti ijoollee yaalli hin jirti si galee miti dayyuusa jira beeta ka no paantii gara bakka kana jira ila paantii kaatee rakkinaan qabu duriyyeen waan takkitti sappoorti isduuba jirti hin sodaatiin kana ila ka agartee ka xawalwaalleen ganda keessa deemee qobboodhaan dhiqaa bulu faadhiqu itti laallatiin san deebisanii. Namni martuu suduuba jira si galee ijoollee fiimessi warri silaa yaada qabu nama baay'ee suduu ati namni lama si gaa si galee namni yaada qabu ati sappoorti si bira jiraate si galee kolkollee taawwan kunniin akkanumaa waca si galee miti ati bar uummata kanneen jechuun uummata bar waan tokko nama arrabsu jala taa'ee sa'aatii 24 dhageeffatu uummata gowwaa uummata baruusan qabna. Achi deemee silaa shooshanti beetii funcaanee udaanee isaa bareeda ture si galee hagee jala taa'ee dhageeffatu jechuudha. Akkam beektaa boori taa'amma kompilee waa gootu mara Bengaal irraa ol fooftee Wacaa'ee bal'inna ol feete jettee miidiyaa kanarra gofante akka ni jirtu gofandii gaafatti. Diyaaspooraan biyya hambaa jiru ammoo gara waan laafu obboleettii haadha qaba jedhee maallaqa itti gannaqa. Isiin ammallee san of keessaa baastee darbitee sabiraa itti dhaluudha. Gaafa kaaniin rakkate jechuudha. Kana isin barsiisuuf deema mucaan kun dhibee inni namatti dhibee isin wayita ol fooytan of keessaa baaftan dhakkeen namatti uumu. Kana guutuu isin barsiisuudhaaf deema jechuudha. Nama tuffattanii jechuudha yoo namni waa bakka amma sa'aatii dheeraa laayifii kanarra teettee amma jedhu hin jiru jechuudha. Dabalataan dammoo waa'ee wanti warroonni fayyaa irratti baratan akkuma asitti haasa'amaa akkuma asirratti haasa'aa turtan namoonni hedduun biyya alaatitti amma fakkeenyaaf biyya Saawudii biyya Arabaa kana keessa warroonni jiran mana keessatti baay'ee dhukkubbiidhaan rakkatuu danda'an si galee waan tokko tokkodhaaf yaala karaa wannootiin argachuu dhabuu danda'an. Asirratti ifa galaadhaan yommuu haasa'amu dammoo waa hedduurraa of eeguu danda'u jechuudha. Kanaaf